السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو أردفتوتا بيجي رشاد زينو فيا كيساني ما شاء الله بقرب ساكن أنا سنجاي نسنين جدا بلوان كيا yeroo dheeraadhaaf isinirraa badeen ture dhiifaman isiniin jedha. Hordoftoota kiyya warri amma dura anaaf maatiillee naaf hin taane akka maatii naaf taatanu kabajaan isinii gaafadha. Warri immoo amma dura maatii naaf taatanii jirtanu like share koomentiillee kanaa gootanuun isiniin jedha. YouTube kiyya kallattumaan yeroo seentanii jettanu maqaa peejii kiyyaatiin jira jechuudha. Rashaad Zeenuu Rashaad Zeenuu dhiifama kunoo isa kanaa jechuudha. Kunoo kan koo isa kanaa jechuudha. Isa kana asirratti asitti hoggaa gatuuqtanii jettanu viidiyoo garaa garaatu jira. Daawwachuullee ni dandeessu. Akkaataa biyya bilbilatanu, akkaataa quraanatti gadi buufatanu, akkaataa feesbuukii gara afaan oromootti gara koppii kiyyaatti isin dabarsaa isiniin jedha. Har'a happiin qabadhee isiniif dhufee akkaataa YouTube irraa viidiyoo gadi buufannu waliin ilaallaa jechuudha. Appiin sunis immoo appii nuti YouTube irraa viidiyoo gadi buufannu kun appii kanaa jechuudha. Viidiyoo der ka jedhu kana gadi buufattanii jechuudha. Liinkii isaallee viidiyoo kana jilan isiniif ka'a. Pilistoorii keessas argachuu ni dandeessanii. Yoo pilistoorii keessan arganne immoo Google Chrome irraa ni argamaa jechuudha. Amma kallattumaan gara appichaa seennaa jechuudha. Hoggaa kanatti keessa sagallee jenneen akkanatti dhufee isinii bahuu danda'a. YouTube bakka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Bakka YouTube jedhu kana rukuttanii inshallah asirratti barreessitu jechuudha. Kunoo bakka kanarratti raayyaa anama fakkeenyaaf raayyaan gadi buufachuu waan fedhee raayyaa hoggaan itti barreesse akkanatti dhufee gannaa ba'a jechuudha. Raayyaan guutuu numti isaayyuu isinis immoo waan feetan irratti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Bakka kanarratti waan gadi buufachuu feetan egaa isintu beeka. Anama fakkeenyaaf ani raayyaa gadi buufachuu fedhe jedhu raayyaa kanatti barreesseera jechuudha. Mee 32ffaa kana buusee isin agarsiisu. Amma kanatti fidee naa baasee jira jechuudha. Anaaf raayyaa waan gubbaa irratti dura raayyaa dhe barreesseef amma laa kunoo raayyaa itti tuqnaa jechuudha. Yeroo akkanatti tuqxanii jettanu dhufee akkanatti isinii baasaa jechuudha. Akkanatti fidee isinii baasaa jechuudha. Yoonii fi sagaleedhaan buufachuu feetanii audio download links ka jedhu kanarratti rukuttanii jechuudha. Yoo niif sagaleedhaan buufachuu feetan jara kana keessaa kan feetan irratti rukuttuu jechuudha. Jara kana keessaa kan feetan irratti rukutuu dandeessu jechuudha. Waan feetan irratti rukutuu dandeessu jechuudha. Yoo immoo viidiyoodhaan buufachuu feetanii jettan kunoola jara kana keessaa kan feetan irratti rukuttuu jechuudha. Kunoo godha hanga garaatti isin kanan itti mare kana yoo feetan 1080 irratti 720 garuu viidiyoon qulqullina argachuudhaaf kan olaanaa ta'e irratti gadi buufattuu jechuudha. Asirratti viidiyoodhaan isinii bu'a akkasiniif galu abdiin qaba. Gara oliitti immoo sagaleedhaan buufattuu jechuudha. Isin eessarratti rukuttuu anama fakkeenyaaf sagaleedhaan buusee isin agarsiisu kunoo 128 kana irratti rukutaa jechuudha. Yeroo akkaatti rukutee jedhee start download ka jedhu kana rukutaa jechuudha. Hoggaan isa rukutee jedhee amma kallattumaan gadi naa bu'aa jira jechuudha. Kunoo laa gadi buusaa isarratti argitu kunoo tokko as gubbaarra jira. Lakkoofsa tokko kan argaa jirtu viidiyoon tokkotu bu'u jira.
ammas immoo kunoo fuula jawaala akkas gada xooftanii akka inni gadi isinii buusaa jiru ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kan kun amma asirratti viidiyoo kan bu'aaru jira jechuudha duraan. Asirratti illee isiniif lakkaa akka kanatti gadi buufattanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha obboleewwan kiyya. Akka irraa fayyadamtan illee abdiin qabaa. Nagaa rabbii keessanaa jiraadhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Gooftaan nu gahee galata isaa galcha. Ilaahi mootii tokkicha tirgoonu ta'e tika keetiin har'a geenye yaa alhamdulillahi yaa ummata rabbiin tokkoon soomanne.